Ashama akkam jirtu daawwattoota televiziyoona Gaaddisa Dhugaa nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu sagantaa keenya har'aatiin qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya addaa har'aatiinis hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo isiniif affeerree jirra. Akka nu faana bu'uudhaan hordoftan kabajaadhaan isin affeerra garasumattan isin ceesisa. Itti aanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa haala yeroo ammaa irratti ibsanuuf laachuudhaaf affeerraa sagalee bilisummaa Oromoo fi televiziyoona Gaaddisa Dhugaa simattanii waan argamtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Ayyee isinis waan nadheessitaniif galatoomaan isiniin jedha. Jaal Araarsoo akkuma beekamu dhaabni keenya Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa hagayya 7 bara 2018 gaggeeffatan waliigaltee fi milkiidhaan xumurachuu isaanii ibsa waliigaltee jidduu isaaniitti ta'e ilaalchisanii baasaniin mirkaneessanii jiru. Mee haala adeemsa waliigaltee kanaa irraa daawwattoota keenyaaf wanti dabalataan ibsitan yoo jiraate. Hayyee tole waliigalteen kun sandura gara dhaaba keenyaatiin yeroo adda addaatti mootummaan kun yoo karaa nagayaatiin dhufe maal qabannee dhiyaanna kajugaa kora sabaa boodaas walgahii adda addaa irratti kan gumii sabaa akkasuma deebinee kan shanee gumii irrattis yeroo adda addaatti haasawaati turre. Kun waan nama duraanis itti yaadnee lafaa qabnu jechuudha. Maaliif akkuma hundi keenya hubannutti qabsoon tokko yeroo jalqabamu karaa keessattuu hidhannoodhaatiin filmaata dhabdeeti hidhannootti seenta. Xumurri isaa immoo bara dheeraa isaa fudhatu yeroo gabaabaa isaa fudhatu xumurri isaa immoo karaa nagaatiin xumurataa jechuudha. Yookaan ammoo qawwee saniinuu gaa injifatteetiin mootummaa san bakka silaa inni jiru sanirraa kaaftee kee bakka buufattee qabatta jechuudha. Sanii alatti immoo gaa akkuma biyyoota adda addaa keessatti hubannuu fi arginutti karaa nagayaatiin waliigalteen tokko ta'ee walitti dhufanii waa xumuratanii jechuudha. Keenyas gaa sirriirraa ala ta'uu hin danda'u. Kanaaf gaa adoolessa 9/2018 muummichi ministeera Itoophiyaadhaa yeroo Asmaraa dhufan yookaan biyya Eertiraadhaa dhufan achumaan immoo Hayyuu Duree Abaa'oodhaa dubbisuun ni ture jechuudha. Kunis gaa jilaa Abaa'oodhaa kan Hayyuu Dureedhaan durfamu haga tokko walitti dhufanii waan hundee ta'a irratti hanga tokko haasawanii walitti deebine kayyuun addaan bahuun ni yaadatama. Kunis nuutu nama isinitti erga jila keenya erganna ka jedhuun addaan bahanii jechuudha. Sanumaatu gaa hagayya 7/2018 isumaatiitu hojiitti hiikame jechuudha. Gama keenyaanis gaa egaa hagayya maali adoolessa 9 booda jidduu kanatti waan goonee jira labsii adda addaa dhukaasa dhaabuu bakka adda addaatti humni keenya ofirraa ittisa yoo ta'e malee barbaadee diina rukutuu irratti akka if qusatu labsa baafanetu ture jechuudha. Kun hundinuu maali wanni irratti guyyaa sana haasawame akka milkiidhaan xumuramu karaa nagayaatiin akka xumuramu fedhii guddaatu jira gama isaaniis gama keenyaan illee jechuudha. Gama keenyaan immoo akkasumatti afaaniin qofa jechuudha miti. Waan tokko godhuu qabna kayyuun shaneen gumii irratti maratee gaa labsii dhukaasa dhaabuudhaa san labse jechuudha. Isa booda gaa isaan gaa hanga tokko turanii dhufanii eega turanii dhufan boodaas gaa obsumaan eegaa turre. Sanumaatu gaa adoolee hagayya 7/2018 gaa hojiitti hiikamee jechuudha. Kana keessatti jilli kun gaa yeroo dhufu gama lamaaniin waan qabatee dhufuutu jira. Isaanis biyyattii tan akkamitti nagaya goona addi bilisummaa Oromoo alatti hafeetiin akkasumatti dhaabota siyaasaa Oromoo kan birooti wajjin haasofnee yoo jenne
biyyattiin keessattuu gaa Oromiyaadha kan keessattuu gaa rakkinni adda addaa keessatti yeroo adda addaa mul'ateetiin jiru yeroo dheeraadha. Isa kana akkamitti furra kayyuu isaanis ni qabanii nuus waliiwwan kana finnee yeroo gabaabaa keessatti hoogganni ala jiru biyyatti deebi'ee hojii isaatti fufuu qaba qabsoo isaatti fufuu qaba kan jennu qabnaa jechuudha. Kana jechuun gaa hoogganni ABO'dhaa guutuutti alan turre biyya keessaas jira inni biyya keessa akka itti hojjetu qaba. Kan himnuus qabna kan hin himnes qabna jechuudha. Hojuma siyaasaati san gartee hojuma qabsootu akkasitti deema. Kana uummanni keenya illee egaa hunda asimaa hojii hin himnu jechuudha. Yeroo isaa eeggatee waan goonuutu qabna. Kanaaf gaa inni immoo ala jiru akkaataa itti galuu danda'u jilli kun gaa dhufee wal mari'atee milkiidhaan xumuramuu isaatu jira jechuudha. Kana keessatti gaa qabxiilee hedduutu kaka'ee isa sangaa fuula dura uummata keenyaafis ifa gooneetiin wanni irratti walii galle kana sani ka jennu fuula dura laallaa jechuudha. Keessattuu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo akkam ta'a? Hoogganni kun biyya galeetiin akkamitti sochiinsaa akkam ta'a? Waa hedduu gaa waan uummanni keenya hawwuu fi fedhu kana ni beekna jechuudha. Kanaaf gaa kana hundaa'uu waan ammoo achitti haasoo waan asitti fixanne qabne waan ammoo eegachi gallee waliin haasofnuus qabnaa jechuudha. Kachitti xumuruu dandeenya. Kunis gama lamaan irraa koreen dhaabbattee waan teeknikaa waan keessaa waan garagaraa eega qaamaan achitti argaman boodatti waajjirri dhaaba kanaa banamee hooggannichi dhaqee qubatee achi booda immoo koreen gama lamaan hin dhaabbattee waan xumuramuu qabu tokko tokko ilaalanii xumuruutu jiraataa jechuudha. Kana irratti gaa waliigalteen godhame jechuudha. Gama lamaaneenuu iftoominaan wal hubannoodhaan gammachuudhaan karaa nagayaatiin akka wanni kun guututti xumurameetiin milkiidhaan hojiin biyya keessatti gaggeeffamu. Karaa amma dura qawweedhaa maalii waan hundaa'u dhaabbatee fuula duratti gaa hojiin kamitti akka deemu eegachi dhaqame boodatti gaa bal'inaan waan garagaraa akka uummanni keenya gartee wanni san akkam wanni kun akkam jiru waan fuula dura gaati deemnu jechuudha. Hundeedhatti immoo akka karaa nagaatiin qabsoon achi keessatti gaggeeffamtu lolli akka dhaabbatu hundinuu mootummaanis dhaabee keenyaas duraanuu labsine inni kunis hojiirra olee gama lamaaniin akka hojiin kun gaatti fufu irratti walii galamee jechuudha. Kanuma wal qabsiisuudhaan gaa akkuma masinuu jettan koreen dhaabbatee hojiilee wanneen hafan itti fufee akka raawwatu wal ibsa waloodhaan baasan raawwatamee jira. Isinis amma sanuma naa ibsitanii dabalataan wanni jedhame gaa jilli adda bilisummaa Oromoo guyyoota muraasa booda yookaan guyyoota muraasa dhufan keessa gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee akka imalu kanatti ibsame. Akeekni ijoon jila adda bilisummaa Oromoo kan gara Finfinneetti yookaan immoo garuma biyya keenya Oromiyaatti imalu kana maalidha daawwattoonni keenyaa fi dhaggeeffattoonni keenya mee hubannaa hanga ta'e akka irraa argataniif. Jilli amma dura deemu eega biyya seenaa waan qopheessuu qaba haal duree hojiidhaa achi keessatti aanjeessa jechuudha waan hojjetamuu qabu. Waan durfamee hojjetamuu qabu. Hoogganni kun akkanumatti walii bakka takkaa ka'ee achi yoo dhaqe qophii malee dhaqu ta'a jechuudha. Isa sangaa murni amma dura deemu yookaan jilli dura deemu kan qophii san xuxxumuraa jechuudha. Waajjira banatuudhaatu jiraata. Hojiilee garagaraa kan dhaabni kun achi keessatti gaa hojjetuu qabuutu jira. Isa kana haala aanjeessa jechuudha. Haagaa eegaa haala aanjeessa boodatti jilli deeme kun san booda gaa hooggannitti aanee gaa deemaa jechuudha. Jilli dura deemu haaluma aanjeessa jechuudha waan biraa miti. Maa irratti egaa amma akka waliigaltee kanatti ibsametti dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti qabsoo isaa karaa nagaatiin gaggeeffatuudhaaf jira. Kanuma wal qabsiistanii mee miseensotaa fi deeggartoota dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootiif akkasumas uummata keenya hawaasa keenya biyya alaa jiruuf akkasumas uummata keenya biyya keessaa adda bilisummaa Oromoo seenee yookaan immoo dhufaatii adda bilisummaa Oromoo hawwii guddaadhaan eegaa jiruuf dhaamsa maalii qabdu hiree kanaan? Kuni dhugaadha uummanni keenya hooggana waggaa 27 waliin argin ijaan arguu barbaada. Miseensota isaatis kan yeroo dheeraa ijaan argin arguu barbaada. Kun hawwii uummata keenya kan keessaa alaati. Keessattuu kan biyya keessaa hawwii guddaa san qabaachuudhaan yeroo adda addaatti yoom ABO'n seena jedhanii eeguun waanuma jiraati jechuudha. Kanaaf dhaabni tokko akka dhaabaatti miseensota qabaa, waraana qabaa,
sirnatti hin qabsaa'ee as ga'ee qaba. Isa kana immoo mootummaa wajjin fixatee akkaataatti seenuu qaba jechuudha. Jarjaraan waan qabu hunda lafatti dhiiseetuma fiigeen seenu kun ammoo obsa barbaachisaa, murannoo barbaachisaa, bilchina barbaachisaa, fageessanii yaaduu barbaachisaa. Waan hojjetamu hundinuu yoo akkasitti hin hojjetamne waan bara dheeraa hojjetaa dhufne kana guyyuma tokkoon haalli aanjaa'e mootummaan shororkeessummaa kaasee jira, dhaabicha kanaaf waamicha godhee jira, wanni eegan hin jiru. Kallattii hundaanuu ABO'n seenuu qaba kayyuu uummanni keenya akkasumatti gartee hawwii fi fedhiidhaan akka inni qabu ni beeknaa jechuudha. Sawwanni nama hanqisu immoo sirna mootummaa kanaa wajjin asii dubbattee itti seenuu qabduutu jira jechuudha. San cabsitee yoo seente egaa hiikkaan qabu. Akkuma nama lama lamaan sitiin deemee harka kannatee ta'a jechuudha. Sana osoo hin tahin dhaabni kun akka dhaabaatti bara dheeraas qabsaa'ee qabsoo kanarra jira seenaas qaba. Isa kanaaf mootummaa wajjin sirna ittiin dhaabni tokko fixatee waan silaa waliin hojjechuu qabu lafa jala xumuratee ifatti itti deemuu qabuutu jira jechuudha. Kanaaf haga ammaa turuunii fi bubbuluun kanarraa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya haguma amma dura obsitan ammallee obsuudhaan wanni nu hafe waan xiqqaadha. Gaalli sagal dhabsiyyee kurneeffatuun dadhabuu jechuudha Oromoon hoggaa maakmaaka. Kanaaf amma bira jirra itti dhiyaanne. Kanaaf obsaa qaamaanis wal garree guyyaa walitti baanee namuutu dheebuu wal ba'uusan itti dhufaa jirra itti deemaati jirra. Kanaaf jilli keenya ka dura dhaqu haala anjeessa sanboota immoo hoogganni kallattii garaagaraatiin dhugaa Finfinnee yookaan immoo biyya teenya gaa Oromiyaatti deebinaa jechuudha. Kana keessatti maali ka jiru? Oromoon keessaa fi alaan waan dabre wanni walii dhaabnu guddaan maali? Waan dabre guyyuu gara gaggalchaa wal homaa gatiin qabu. Gara fuula duraa ammatti deemuu nu barbaachisa. Tokkummaa Oromoodhaa kana warra hin jaalanneetu jira. Masaanuu qabna. Warra kana dura dhaabbatuutu jira. Kana beeynee waan dabre kana yeroo adda addaatti kakaasuu dhiifne yeroo adda addaatti wanneen keessa keenyatti mummudatan ni qabna. Dadhabbii qabnu san ifirraa achi gannee jabina qabnu san jabeeffannee fuuldura akkamitti harkaanfanna. Dhaabota siyaasaa Oromoodhaati wajjinis tokkummaa keenya amma dur caalaa jabeeffannee ummata keenya afaan tokko yaada tokkoon akkamitti itti dubbanna akkamitti tokkummaa inni nurraa barbaadu san itti agarsiifna jennee tokko tokkoon dhaabota siyaasaa Oromoo ka biyya galanii kaafan illee kanatti yaaduu qabnaa jechuudha. Ka waliigalaatti dirqamaan nurra jira, dirqama seenaatu nurra jira. Kanaaf gaa ummata keenyaan obsa qabaadha. Waa hojii ammoo irra jirtan qabsoon kun isin malee hin qabdu yeroo dheeraa kophaa dhiibaa turullee arra isin harka jirti waliin itti fufna. Kana keessatti gaa murannoodha. Wanni guddaa wayitti nama baasu maali? Jaarmaya. Jaarmayaan yoo jabaatan malee wayitti galuus hin danda'an jechuudha. Wayitti ba'uus hin danda'an. Keessattuu gaa qabsoo waggaa 40 ol deemaa ture. Yeroo dheeraadhaaf goreen qaqqaaliin itti kaafalamee as dhufe qeeroon Oromoodhaa waan abbootii teenya bara dheeraa itti wareegamanii asiin gahan kana nutiis dirqama san fudhannee hojjechuu qabna ka jedhuun socho'anii waggaa 4 kana keessatti waan isaan mul'isan niitu arraan sana jijjiirama xiqqaa amma xiqqaatus taatu mul'ate kana walitti dhufaatuma keenya kanaaf waan sababaa ta'e isa kana jechuudha. Kun ammoo kanatti ka dhufee miti. Wareega qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan itti hidhamanii kumaatamaan itti wareegamanii fi qaamaatti irrataniitu kana fiduu danda'e jechuudha. Kanaaf gaa adeemsa kana keessatti qeeroon seenaa bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Kunis waa yeroo dheeraa dhufeefiitu isaan kanaa sabboonummaa Oromummaatti bulchee sadarkaa kanatti akka isaan of kennaniitiin deeman kan godhe akkanuma callifamee ka ta'e miti jechuudha. Hojiidha. Hojii hojjetameetiitu isaan kanallee akka of kennaniitiin jaarmayaan osoo diinnitti hin beeyin lafa jala hicitiidhaan sadarkaa adda addaatti gaajaramaniitiin sochii bal'aa kana gaggeessaniitiin irra kaabaa fi kibba baafii dhiyoo osoo hin keessaa fi alaan guutuu addunyaadhaa kana qeerroo jechisiisanii jechuudha. Kanaaf kana akka sabaatti, akka ummataatti, akka dhaabaatti ittiin boonnaa jechuudha. Jijjiirama dhufe kana gaa ammoo haa xiqqaatu haa guddatu waan dhufe kana ammoo akkaataa inni itti jabaatee sadarkaa amma dhufe kanarraa fuulduratti itti deemu. Oromoo waan dabre dhiisee waan fuula duraa yaaduutti danda'u irratti hojjechuu qabna. Kana uummanni keenya keessa alaan
hubachuu qabaa ka jennu qabna. Kana keessatti yeroo waliigalteen kun ta'ullee akkuma guutuun Oromoodhaa keessa alaanti gammadetti ka dura dhaabbatullee hin jira. Haga bilisummaan Oromoo waliigalatti xumuramtutti wanneen akkasii ka yeroo hundaa nu dura dhaabbatu ka faallaa keenya deemu ni dhabama yaamee hin yaadamu nulleen hin yaadnu. Wanni uummata keenyaadhaaf nu gaa isa sana jechuudha. Obsa barbaachisaa murannoodha fageessanii yaaduudha. Waan dhaabni isaanii hojjetu laalaa waan isaanii hin galle gaafachaa deemuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Uummanni tokko jaarmee siyaasaatti qaba. Jaarmee isaan deemu qaba. Kan irratti abdatu qaba jechuulleen akkasana. Yoo ammoo waan dhaabni hojjetu irratti dhiiroo asiinis akkam dhiiroo achiinis akkam shakkii ifitti finna uummata xiqqoodhaan garuu dhaquu hin dandeenyu jechuudha. Dhaaba irrattis amanuu qaba. Uummanni keenya ifirrattis amantii qabaachuu qaba jechuudha akka uummataatti. Kanaaf maaltu jira? Akka waliigalaatti maaltu jira jennee olaallu injifannoolee arganne jabeeffannee isa dhabne akkamitti arganne fuula dura deemuutu nurraa eegamaa jechuudha. Oromiyaa dhaggaa jennu kaabaa kibbaan bahaa dhihaan maaltu jira? Arra daangaasii maal fakkaata? Rakkinoonni adda addaa hundinuu kan mul'ataa jiru waa malee miti. Oromiyaan maal akka taate nama beeka jechuudha. Xiqqaa guddaan jiidhuma biyya teenyaatiif gaa ija nurratti deebisee jira. San ammoo abbaatu roorroo ofirraa dhoowwata. Akkitti ofirraa dhoowwaniis jaarmayaan, tokkummaadhaan, mariidhaan, bilchinaan, fageessanii yaaduudhaan isa kanaatu gaanurraa eegama. Kanarratti haa jabaannu, haa walaa quba qabaannu. Yoo kana goone wanni tokkolleen waan itti namaa gad ta'uu dandeenyu hin jiru. Daangaa keenya kabachiifachuudhaas, ollaa keenya wajjin nagayaan jiraachuudhaas Oromoon bara durraa eegalee seenaa isaa keessatti kan ittiin beekamu ollaa isaatii wajjin nagayaan jiraachuu. Rakkina dhufu immoo karaa nagayaatiin taa'ee furu. Kanaan Oromoon beekama. Ammallee inni san bakkuma jira akka sabaatti, akka uummataatti, akka jaarma siyaasaa adda bilisummaa Oromootti illee nulleen kanuma qabna. Ollaa keenya wajjin dhimmootuma wal nu lolchiisuu hin qabnu jenna akka keenyatti nuti. Rakkina jiru hundaa'u teenyee nagayaan furachuu dandeenya jechuudha. Kabajaas qabna uummata ollaa keenyaa hundaafu saboota Oromiyaa keessa jiraniifis akkasuma. Kanaaf akka waliigalaatti nuti biyyattii kana keessatti madda furmaataati, madda nagayaati jenneeti adda bilisummaa Oromoo laalla malee adda bilisummaa Oromoo biyyattii saniif sodaa miti. Uummanni Oromoo illee biyya saniif sodaa miti. Kan isaan sodaachisuu miti. Guyyaa tokkollee ollaa isaatii wajjin Oromoo wal dhabeetis hin beeku. Uummata dalagatu, uummata nagayaan jiraatu, uummata ollaa isaatii wajjin nagayaanis jiraatu. Kanaaf saboota ollaa keenyaatiif illee kana dhaamna. Adda bilisummaa Oromootis uummanni Oromooti illee kana isinii qaba. Waliin jiraachuu, waliin rakkina jiru waliin furachaa deemuudha. Kanaatu nu baasa malee lolli bu'aa takka illee hin qabu. Lubbuu namaa balleessuudhaa fi qabeenya dhabamsiisuu hin ta'in homaa bu'aa hin qabu jechuudha. Ilmi namaa akka ilma namaatti maali? Waatu namarraa irrata. Waan irrata san ammoo lafumaa ka'anii uummanni akka tokkotti fiifuu gabroomee waliinuu bara dheeraa gabrummaa jala ture. Lafumaa keetiin qawwee walitti baafatee dhiiga waan dhangalaasuudhaan waan inni fitu tokko illee hin jiru jechuudha. Olloota keenyaa wajjin nuti bara dheeraas waan gaarii hojjechaa as geenye isa sana ammallee nuti qabanneetumatti fufna. Ollaan keenya illee kana nu hubachuudha qaba. Nuti maddana furmaataati nagaya. Oromoo dhaggaa nu nagaya. Adda bilisummaa Oromoodhaa hanga xiqqaa 1991 irraa 1992 dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaan bahinitti hojiilee naannoo isaatti hojjete hundinuu uummanni ni beekaa jechuudha. Hara sana irra deebineetiin kana hin jennu. Hujumaani namuutu wal arga. Saboota Oromiyaa keessa jiraniif kabajaa guddaa qabna. Ollaa keenyaaf illee kabajaa guddaa qabna. Nagaya barbaadna malee ollaa keenyaa wajjin wal dhabuudhaa fi saboota Oromiyaa keessa jiraniif illee akkuma Oromootti ilaalla. Kanaaf akka waliigalaatti uummanni keenya illee isa kana beekee if keessatti gaa waan silaa tahuu qabu san humnaa'uu san kabajaa ifitti horuu san kanamaan barbaanu keenya irratti abbaa taanee gartee argamuudhaa fi if kabachiisuun san tokkummaa yoo qabaate qofa kana gaa hojjechuus danda'a uummata keenyaaf kanumaan dhaamaa jechuudha. Itti aanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa haala yeroo ammaa Oromiyaa akkasumas waliigalaa Itoophiyaa irratti
afeerraa keenya simattanii yaada kana nuuf laachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo fi daawwattoota keenya daawwattoota televezyiyoona Gaaddisa Dhugaatiin irra deebi'ee hedduu galatoomaa galanni keessanis bilisummaa uummata keenya uummata Oromoo fi walabummaa biyya keenya Oromiyaa haa ta'uun isiniin jedha. Hayyee isinis galatoomaa galanni keessaniin badini fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a jaalladhu. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkuma daawwataa turtan qophii keenya addaa har'aa kanumaan raawwannee jirra. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nu daawwachuu keessaniif isinillee fayyaa ta'a isiniin jenna. Horaa bulaa. Wali